Mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomillee marii hin goonu impaayera Itoophiyaa keessatti gaafii Oromoo hin sharafnu jee ajajaan ol aanaa waboo Marroo Dirribaa. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun sirna eebbaa humna haaraa irratti kana kan dubbate Badri Yusuf dabalata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru humna isaa jabeeffatu itti fufee jira. Erga araarri marsaan duraa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee malee addaan citee as waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti lola itti fufaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo erga mariin kun fashalee as humna jajjabee isaa marsaa duraa eebbisuu ibse. Sirna eebbaa irratti haasaa kan godhe ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa dhimmoota jajjaboo haasanii jiru. Namoonni carraa miidiyaa irratti dubbatuu qaban garii Oromoon akka ammaa salphateen beekuu jiru kun dhugaa miti. Oromoon akka ammaa falmateen beekuu jechuun falma Marroo Dirribaa. Haasaa kana keessatti Oromoon akka ammaa kan salphate osoo hin taane akka ammaa falmateen beekuu jee ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo. Inni carraa miidiyaa qabu waan baay'ee dhageenye. Oromoon akka ammaatti salphatee hin beekuu jedhu. Dhugaadhaa kun dhugaa miti. Oromoon akka ammaatti salphatee beekuu miti. Oromoon akka ammaatti falmatee hin beeku bo. Falmiitti jirra malee salphinatti hin jirru. Akka malee salphinatti. Namoonni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawween falmatu malee akkamitti jara kana waliin haasa'uu danda'a. Gaaffii Oromoo sharafa jiru. Nuti lolas ta'e araara ni beeynaa jechuun qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun araara hin jibbinu jibbines hin beeynu garuu wahiitu jiraa jea. Dabaluunis lakki nuti gaaffii Oromoon sharafnu dhaloota jiilee jea. Marroon imala hoggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo taranii kaasuudhaan yaadate. Namni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu malee akkaataa kamiini jara kana waliin haasa'uu danda'a gaaffii Oromoo sharafaa jedha. Lakki gaaffii Oromoo hin sharafnu nuti. Dhaloota jiileedha. Nuti dhaloota Abiishee irraa argina. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argina. Nuti dhaloota 1991 Leencoo Faarraa argina. Nuti dhaloota 2018 Jaawaar Faarraa, Baqqalaa Faarraa, Daawud Faarraa argina. Nuti dhaloota jiilaamoo dabeessa bitu dhiiroo. Jiilaamoo dabeessa bitu. Dabeessi loleen argine dibbeessa qawweetiin beeku dhiigadhan argine hin sodaata fagootti. Kanaafuu sossobdee hin sodaatiin homaan taatuu jettee yoo fidde jannoomsuun ni danda'ama. Jiilaan garuu itti dhiigee itti cabeetu arge. Homaan taatu hin sodaatiin jennaan beeka goyoomsuu hin dandeessu. Kanaaf nuti dhaloota jiile gaaffii sabaa sharafuu hin dandeenyu keessumattuu impaayera Itoophiyaa kana keessatti. Yeroo hunduma pilaan B qabatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo immoo pilaan ABCD hanga Z'tti ni qabaa jechuun tarsimoo shiraa kamiifuu qophii ta'uu isaanii ibse. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomiyyuu taanaan nagosheetiin goon. Yoo kun immoo osoo nuti hin dhukaasiin balballi isaa banaa ta'ee nagaan xumuranna ta'e nagaatiin xumuran. Kan kanarraa hafe strategic retreat yookaan malaan duuba deebi'anii karaa biraammoo nama marsu yeroo hundumaa pilaan B qabatanii dhufani. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo pilaan A dide pilaan B, C, D hanga Z'tti qaban shakkiinaa jechuudha. Hanga Z'ttuu ni qaba. Kanaaf marfamuu hin dandeenyu. Karaan nageenyaa hanga qaawa lilmee keessa gaala hulluuqsisutti nama gaafata yoo ta'e gaalli qaawa lilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Haalli nageenyaa impaayera Itoophiyaa saniin wal fakkaataa jea Marroon. Karaan nagaa hanga qaawa lilmee gaala keessa hulluuqsisuutti nama gaafatu ta'e. Gaalli qaawa lilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Nagaani impaayera Itoophiyaa keessaa sanaan wal fakkaata. Wal'aansoo keessatti tokko kuffisuu fi tokko kufuu diduun wal shukkuumuun waanuma jiruu jea Marroon sirna eebbaa humna waraana bilisummaa Oromoo kana irratti haasaa kan godhe ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo qabsaa Marroo Dirribaa araaran jibbinu jibbines hin beeynu jee. Dabaluunis uummanni Oromoo siyaasan galtee fi jennaan waraana bilisummaa Oromoo kumaa kitila humna guddaa akka Oromoo gitutti ijaarratee jea. Shakkii araara mootummaa waliin keessa seenan gama ilaaluunis yeroo mara marsinee qabnaan sammuu isaanii keessaa bahuu didee jea. Karaa tokkoon araara odeessaa
karaa kaaniin ibidda bobeessaa gara keenyatti dhufan ibidda san dhaamsinee dhaamsuu qofaa miti ibidda mataa keenya qabsiisnee gungumsiisaa jirraa jaa marroon araarri ni taha yoo ta'e ni taha hin ta'u taanan filannoof tarsimoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gara fuulduratti hordofu akkanatti ibsa marroon. Nuti warraaqxota warraaqaan ammoo sirna bututaa sirna gita bittaa sirna cunqursaa sirna saaminsaa bakkaa kaaseetu sirna haaraa bilisummaa walqixxummaa dimookiraasii nagaatti amanudha bakkatti deebise. Alaabaa Oromoo Finfinnee keessatti gadhaabuuf qabsoo godhaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoon lafa Finfinnee jedhu qaba Habashaan ammoo gamoo Addis Ababaa jedhu ijaarratee jira lafa Finfinnee barbaanna jechuunis dhaadate marroon. Akkuma jettan alaabittiin kuni handhuura Oromiyaa Finfinnee yeroo jennu Finfinnee lafa magaala miti. Habashoonni magaala Finfinnee jedhu ijaaraniiru hin ijaarre. Addis Ababaa magaala jedhu ijaarratan. Dhugaan jirus kanuma. Finfinneen lafa hurufa bal'aa tufaa munaafaa farda keessa gulufsiisaa turan. Magaala Finfinnee jedhu Oromoon hin ijaarranne. Addis Ababaa magaala jedhamtu immoo Habashaan ijaareera. Gamoon achirra jiru Addis Ababaa lafti isaa immoo Finfinnee. Kanaaf Finfinnee kan barbaannu lafa sana barbaanna. Magaalaa sana yoo ta'uu baate Siinootiraakii itti feenee eessatti erginaafi ayyee gara saannuu keessaa jedhanitti erginaafi rakkoon hin jiru jechuudha. Haasa daqiiqaa 18 fi sakandii 25 dheeratu kana keessatti qabxiilee ijoo baay'ees kaase ajajaan waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru Marroo Dirribaa. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad wayita gara angootti dhufan qorannee hiina malee hiinee hin qorannu jechuun waa'ee haqaa dubbatuun isaanii ni yaadatama. Garuu isaan kana haa jedhan malee ammas Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii kaan keessatti namoonni ilaalcha siyaasan hidhaman lakkoofsi isaanii ol'aanaadha. Akka fakkeenyattis weellisaa Sa'iid Awwal isaan keessaa nama tokko. Weellisaan kun erga waggaa 2 dura raayyaa ittisa biyyaatiin magaalaa Baatee keessaa qabamee hidhamee kaasee murtii haqaa malee mana hidhaa keessatti gidirfamaa jira. Qawwee fudhattee jirta malee himanni irratti dhiyaate akka hin jirre haati warraa isaanii maddeenitti himanii jiru. Gama biraatiin jaartiin isaa adde Zaakiraan mana hidhaatti dhayxee ilaaluu akka dhoorgamte BBC'tti himtee jirti. Dabaluunis erga inni hidhamee jireenya jeeqamaa mudatuu himte. Daa'imman guddisaa waan jirtuuf hojjechuuf rakkoo itti ta'uu irraa gargaarsa namootaan jiraatuu himte. Haala kana keessatti amna konkolaataa sa'aatii 5 imaluun magaalaa Kamiseetti deddeebitee ilaalaa turte. Duraan abbaa weellisaa Sa'iid daa'imman gargaaraa ture garuu isaan yeroo lolli kaabaa gaggeeffamaa turetti ajjeefamuu dubbatti. Weellisaa Sa'iid mana hidhaa keessatti dhukkubsatee wal'aansa gahaa malee dararamaa akka jirullee maddeen gabaasan. Battala qabametti gara waajjira poolisii magaalaa Kamiseetti kan geeffame weellisaa Sa'iid osoo himanni tokkos irratti hin banamin turtii ji'oota 7 booda mana murtiitti dhihaate. Caamsaa 3 bara 2023 daa'imman qabattee weellisaa Sa'iid ilaaluuf gama Kamisee imaltee akka hin agarre dhoorgamuutu gabaafame. Weellisaa Sa'iid dhibee dhiigan qabamee rakkoo keessatti argama jechuun haati warraa isaa BBC'tti himte. Weellisaa Sa'iid weelleelee warraa isaa fi jaalalaa bifa ammayyaan hojjetuun aartistii yeroo gabaabaa keessatti dhageettii horate. Itoophiyaa keessatti ardhas akkuma kaleessaa namoonni ajaja mana murtiin ala hidhamuu fi erga hidhamanii murtii malee baroota hidhaa keessa tursiifamu. Namoota siyaasaa keessaa miseensonni ABO gameeyyiin ganna 3 dabran kana murtii malee hidhaa keessatti argamu. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Ambaasaadar Maayik Hamar daawwannaa guyyoota 7 Itoophiyaa fi Jibuutitti fuula deeffatanii jiru. Imala caamsaa 31 bara 2023 roobii har'aa kanaan hanga waxabajjii 6 2023tti aangawoota Jibuutii fi Itoophiyaa waliin dhimmoota ijoo irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Turtii Itoophiyaatti taasisan kanaan waliigalteen TPLF fi mootummaa ji'a sadaasaan mallatteeffame sadarkaa maalii irra akka jiru ilaaluuf
Finfinnee fi Maqaleetti aangawoota dhimmi ilaalu waliin dubbatuuf jiru. Hamar imala isaanii kanaan dura Ameerikaatti lammiilee Itoophiyaa waliin marii godhanii turan. Aangawoota Jibuutii waliinis dhimmoota USA fi Jibuutii akkasuma barreessaa olaanaa mootummaa misooma waliinii Afrikaa bahaa Igaat kan ta'an Warqinaa Gabayyoo waliinis dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Namicha eeyduu kantiibaa magaalaa Hawaasaa ta'e hojjattuu baankii Daashin damee warkaa bute. Butamuun shamarree tanaa torbaan kan guute yeroo ta'u caamsaa 23 bara 2023 kibxata akka kaleessati. Hojjattuun baankii Daashin damee warkaa shamarree Tsiggee Balaachoo eeyduu kantiibaa magaalaa Hawaasaan butamte jechuun maatiin maddeen oduutti himan. Obboleettiin ishii Natsaannat Balaachoo jedhamtu BBCtti akka himtetti Tsiggeen qaadhimamtee barnoota gaa'ilaa barachaa guyyaa cidhaa eeggataa jirti. Ganna tokkoof baankicha keessa tan hojjette Tsiggeen osoo cidhaaf qophii irra jirtuu poolisiin butamte. Butamuun ishii jaalalaa fi moo dhimma biraatiif inni jiru ifaa miti. Miseensi poolisii shamarree Tsiggee bute maqaan isaa Yehuwaala Mabraat kan jedhamu yeroo ta'u hiriyoonni isaa 6 dhimma kanaan shakkaman to'annoo jala oolanii inni hordofamaa jira jedhan poolisiin. Shamarree Tsiggeen erga butamtee eessa akka jirtu wanni barame hin jiru. Kibxata akka kaleessaa mana osoo hin bulin turuu maatiin himanii sanbooda poolisitti gabaasan. Poolisoonni magaalaa Hawaasaa gara baankii Daashin ishiin hojjattuu deemuun ragaa dubartiin takka yeroo Tsiggeen hojii itti baatu namtichaaf erguu fi deebii namtichaa argate. Tsiggeen butamuu ishiin dura namni kun motorsaayikiliin hordofaa akka ture sodaa qabdu poolisiitti himullee maddeen gabaasan.